Turana fudugan kallatullee inchitu jaalla wareega mangaraan haa yaadatu kakka baaruuf tumsa kakka waaqoo guutu Haji Adam Saddo Haji Adam Jiloo dubartiinis hedduutu akka murattuu dalloo kuulaniif daraartuu dubree afran kalloo kakka abdii qopheetii fi Mustafaa Harawwee Usmaayyoo eebbisaa kan himintu baay'ee seenaa naa yaadatu xiqqoon maqaa dhawee namni waan gaarii hojjete ni jira yoom du'e mataan batus maqaan ni jira yoom du'e geerara karaa seene dhugaan barbaada deema lagaa fi baddaa dhabe dubbadhe dhugaa dhabe carraa kee callaa dhabe wadaa jamana guutuu namaa koo keessaa dhabe beelawee midhaan dhabe deebodhee bishaan dhabe rakkoo tootti maddee kanaa hajootu dhabe bakka hayli dhabame jiraachuus ni dadhabe mee eesaan narraa usa eesaan narraa jallisaa yaa saba Oromoo namni haqabii dhabe haddaa garaa koo keessaa ittiin rafuu dadhabe. Nama tokko gara waltajjiitti isinii affeeraa artistii kabajamaa jaalatamaa qaalii Kadir Said gara waltajjiitti akkana affeertan kabajaadhaan isin gaafadha. Walgaafadha lammii koo deebisaa gaafeetana biyyaatti badhaatu tan jaraa caaltu jeetu Oromiyaadha qabna humna namaatiis taanaan rabbiif galanna gayuu akka biyyeetti qabna nama nuun deemuu sayyuu kumaatamaane qabna biiflee darbateen dhabne kan lubbuuf hin eelanne leenca lammiif gaachelaa baroota meeqa qabna dhiira dhiigarra martee gumaa baasuuf gadooddu boorataa meeqa qabna dhiira dhiigarra martee gumaa baasuuf gadooddu boorataa meeqa qabna hanqina maalii qabnaa hibara dhufaa fi dabraa yartuudhaan ajjeefamna gaafii mirgaati gaafiin barattoonni gaafatu bilisummaadha gaafiin ijoolleen gaafachaa jirtu gaafiin ijoolleedha gaafii abbaan biyyaa gaafatu dimshaashumatti gaafiin birmadummaa biyyaati dhiigaan malee deebitu roga hundaa bineensaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabdee naa yaaftu lollabii lola labsi iyyiitii iyya dabarsi dhiira guyyaa murtiidhaa dhawwaaqii dhageessisi tumta duriin girgariini dhageessaani garata lallabii dhageessisi biyya abbaan qabne seeteeti fadhii doonnu laallatte yartuun nu gaadhimatte asirratti raawwattu hoyyoo beeysi hobbaasii dhiigaan dhiiga kee baasi gaafii mirgaati gaafiin barattoonni gaafatu bilisummaadha gaafii ijoolleen gaafachaa jirtu gaafiin ijoolleedha gaafii abbaan biyyaa gaafatu dimshaashumatti gaafiin birmadummaa biyyaati dhiigaan malee deebitu roga hundaa bineensaa barayyuu booyuun fafaa karaa cabdee naa yaaftu qotee bulaa jabaadhuu gaafii mirgaa bineensi eeboon keetuu qawweedha akka aadaa kee duriitti hiitadhuutiitti dabsi mancaan keetuu qawweedha cillaa ifadhuutti darbi itti butii gochumaasii facaasi gumaa calii calankoo fi harma muraa aanolee shamarranii kanuma keessa baasi gurgurruunis bombiidhaa buqqaafadhuutti doosi akkasumalee jiilanii qooda siif hin kaayani ija diimtuu garsiisii gabroonfataa kolaasii Oromiyaa raayaasi duumessi roobaa dhufee hanga eemamaan dihe
obsaa keessaanii baanaa fuuldurri keenya quufa yeroo beela faannu gahe dadarkaa barreen dhibbaaf biyya abbaa keenya irratti alagaan nurraan gahe gaaf tokkorraa haasoyna gaafa gadaan deebi'ee oromoo beela bahee odaa jala wal gahe seenaa harma muraa kan cirama harkaa coraa hijaan nu garaa caliin maatarra calankoo iyyaatti lafeera baabooti bilisummaadhaatti naan dagaajeetti gumaan koobaatti akka qofaatti boonaati jiraannaa kabajaa fi lolannaa maaliif callifnaa lubbuu gufuun dhabnaa dhiichisaa bobbaanee geeraraan namoonee nutu dhabee dhugaa falma du'aa dhiigaan karaa dhiigaa geenya galii haqaa qotor taanee hafnu galtee taanee rafnu biyya hamma dhuunfaannu alaabaa keenya hamma gadhaamnu dhiiga hamma itichinu shikif jechuun taanu biyya hamma dhuunfaannu faajji keenya hamma gadhaamnu dhiiga hamma itichinu shikif jechuun taanu. Hedduu galatoomaa kabajaadhaan naa teessisaanii artistii keenya gaa hedduu galatoomii si jaalannaa si duukaa jirraa jennaan jechuudha. Kanaaf amma qajeelaatti gara sagantaa keenyaa deemuudhaaf manguddoo keenyaa abbaa jeeluu gara waltajjiitti akka nu dhuftan kabajaadhaan isin affeerraa itti aansee immoo manguddoo keenya najiib gara waltajjiitti akka nu baatan ammas kabajaadhaan isin affeerraa. Bismillahirrahmanirrahim. Galatooma ka carraa kana naa kennuu fi dura dursee galatooma isiniin jedha. Itti aansee ammoo warra keessummaatu kenna ka dhufanii lafa fagoo irraa galaana hedduu qaxxaamuranii waan dhufaniif baga nagaan dhuftanii isiniin jenna. Itti aansinee ammoo ummata bal'aa martuu kamaan guddoo ka dargaggeessaallee martuu baga nagaan dhuftanii rabbi nagaan nu haa godhu warra nagaa wal argee wal nagaan addaan galu nu haa godhu warra ammoo dhagayeetiin waan dhagaye bakkaan ga'u nu haa godhu. Dargaggeestiin illee jaartiin illee jaarsonni illee maanguddoon illee shamarran illee martuu nama waan kanarraa qooda fudhatee fuula gabbayee gatu osoo hin ta'in ka waan maraa bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu warra wal beeku nu haa godhu nagaan baga dhuftanii nagaan ammootu nullee warri simattanillee baga simattanii simana nagaa nu haa godhu simaan dhageettii nu haa godhu ka barmoota nu haa godhu ka bakka ga'u nu haa godhu. Kana boodaan ammootu iyyuu maanguddoo nafti itti geessiti anasuma dhadhaabaa salaamu alaikum isiniin jedhanii gaatooma. Bismillahirrahmanirrahim. Baga nagaan dhuftanii qooda kana naa kennuuf illee galatooma isiniin jaa. Oromoo gartee rabbiin walgahii teenya tana walgahii duubni nagaa ta durri nagaa nu haa godhu. Oromoo gartee kaabaa kibbatti wal dhageessa baaseensatti wal dhageessa rabbi nu haa godhu. Adawwii teenya cilee bishaan buusa rabbi nurraa haa godhu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربين قرتي دقا خينيا ول نو هارجيسو قدا خينيا ول نو هارجيسو ربين قرتي خادان كو نودو هاقم دين خينيا قرتي ربي حافظات دين خينيا ربي حافظات بيتين ربي نو هابلزم حقان دي ربي نودو هاقم حقان دي ربي نودو هاقم حقان دي ربي نودو هاقم خغرتي ابا غرا ربي نودو هاقم أبا نقول ربنا نوافق بحق سبحان ربك اسم الله. Kalamni keessa hedduudha manguddoota keenya kabajaadhaan gara
iddoo teessuma isaaniititti akkanaa simattan ammas isin gaafadha jechuudha. Galatoomaa. Kanaaf mee keessummoota keenyaan baga nagaan dhuftan jennaanii isaan simannammoo nuti karaa dargaggoo Suufoolsiitiin jechuudha. Oromoo Youth Association kaafee rabbittaa guutuu. Hello everybody. Kan olii fi gadi, kan gamanaaf gamaa, hunda ilmaan namaa. Duraan dursineetiin nagaa wal gaafannaa. Baga nagaan dhuftan afaan wal dhageenna. Baga nagaan dhuftan afaan wal dhageenna. Haawwaleef abboota, jaarsaaf dargaggoota. Kan lubbuu wareege oromticha goota. Dhabaa fi qabaataa, bareedaaf fokkataa, fayyaa fi maraataa, hoomlasiif hojjetaa. Oromticha hunda kan xiqqaaf kan guddaa. Dargaggoo Suufoolsii, abbaa cidhaa, abbaa hajaa. Kan affeeramtanis keessummaan kabajaa. Kan yaadaan as jirtu qaamaanis fagaattee, namtichi leettaates maqdaanutti gortee. Misirrittii golaa tan dhihoo heerumte, tan nu jalaa hafte gabbahuu qaanfattee. Walumaa galatti ilmaan Oromoodhaa, nageenyi hin quufamu nagaa sin gaafadhaa. Afaan garagaraa isinii qopheesseera. Baga nagaan dhuftan by Arabic, ahlan wa sahlan by Arabic, welcome by English, välkomna by Swedish, bienvenidos by Spanish, soda wow by Somali, karibu by Swahili, benvenuti by Italy, dobrodošli by Serbia, benvenida by Austria, Hwang Yong Hamnida by Korea, dobro pozdravovat by Russia, benveni by Romanian, Hwang Gong Kong Link by Chinese, benvindos by Portuguese, benvenu by French, Sabat Hein by Hindi, Kaze by Burundi. Egaa kana fakkaata nagaan keenya nu wajjin turan immoo affeerraa keenya. Kanaaf gamanumaan kana ilaalchisee qajeelatti gara sagantaa keenyaa deemna jechuudha. Sagantaan keenya banamee jira. Kanaaf itti aansee sagantaan ta'u haasaa bareedaa, miidhagaa, jaalatamaa kan ilmaan Oromootiif bahe kan hundi keessan quba qabdan obboleessa keenya qaalii Jawaar Mohammad gara waltajjiitti akkanaa simattan affeerraa cimaadhaan akkanaa simattan sinafee. Gaafa saawus doofotaa dheexan jaanan maqaanuun haaraa ture. Akkatti nama siifatan godhiif abbeeka. Arfaaseetu ollaa kana gala jedhanii biyyi sun hedduu bareeddi. Namni Oromoo miliyoonaan gala. Jedhaniiti na waswaasanii asiin na baasanii magaalaa guddoodhaan jedhan fooqii barbaadeetiin dhabee jechuun hin jedhan. Kanaafuu dura dursoo ka na sossobee natta iskijibee halkaniin osoo hin hirribaan ka'in xayyaarra kaa'ee naasiin nagahee waldaa dargaggoo Oromoo Suufoolz galateeffadhaa isinuu. Yeroo gabaabaa keessatti isin jiraachuun akka namni isin baruu fi biituun tunis akka baramtu gochuu isaaniitiif galata guddaa qaban. Itti aansuun immoo isin warri Oromoo naannoo kana jirtan anaas kabajanii yaamicha ijoollee keessanii obboleeyyan keessaniifis kabajanii asi dhufuu keessaniif galata guddaa qabdanii ulfaadhaa wayyoomaan isiniin jaa. Gaafiif deebii Jawaarii wajjin taasisnutu jira jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu gaafii barbaaddan gaafachuu dandeessanii waan sammuun keessan yaada jechuudha. Waltajjiin bilisaa homaa akka hin qaanfanne gaafachuudhaaf duuban deebinaa jechuudha. Kanatti aansee immoo walakkaa kanaan immoo oduu gammachiisaa wayin isinii dubbisa. Maalii istuudiyoo keessaa namatu na rakkisaa jira. Bilbilatu biyya garaagaraa irraa dhufee sagantaan keessan hedduu nama gammachiisaa akkanumaan itti fufaa baay'ee bohaaru jirraa sagantaa barumsa qabu
nama gammachiisaa dargaggoo suufoorsii manguddoota suufoorsii hundi keessan sagantaan kun baay'ee bareedaadha itti bashannanaa jirra jedhanii biyya alaa keessaa biyya alaa irraa akkasumas gara biyya arabaa kanaa warroota bilbilaan yaada isaanii nu laatan keessaa muraasa maqaa dhoofna jechuudha. Kanneen keessaa mee gara biyya keessaa haa jalqabnu. Biyya keessaa pirezidaant Baaraak Obaamaa asuma nageellee meexaamaa pirezidaant Maandeellaa Arsii Lixaa Dodolaa Kofi Aanaa from Booranaa Leedii Gaagaa from Jijjigaa Halibeerii from Hararii Arfaasee from Kamiseenuun gahanii jiru jechuudha yaada isaanii. Kana taasisuudhaan immoo warroota yaada isaanii biyya gara arabaa kanaa yaadni keessan sagantaa keessan kallattiidhaan maatii wajjin teennee hordofutti jirraa jedhanii yaada nu laatan keessaa Madiinaa achuma biyya Madiinaa Makkaa achuma magaalaa Makkaa Ayman from Yemen Shamsiyaa Syria Osman from Oman haadha biyyaa from Liibiyaa irraa jechuudha. Kana taasisuudhaan immoo warroota biyya alaa irraa yaada isaanii nu laatan keessaa muraasa isaanii hunda waliin gahuun hin danda'amu muraasa isaanii maqaa isinii dha'uuf yaala jechuudha. Abbaa Gammadaa from Canada haadha Sabboonaa from Arizona Abbaa Kamsoo Burkina Faso Jawar Muhammad from Chad Jibril Wado from Colorado Buxuulaa Jamaalii from Mali Billisee Godaanaa from Montana dhumarratti immoo yaada isaa kan nu laate keessaa nama tokko jechuudha. Bilbila keenya utuu hin cufin jala kaasnee yaada isaa dhagahuu keenyaaf baay'ee gammanneerra. Namtichi kun Sabaamboon biyyaa achuma dachii Oromiyaa irraa yaada isaa nu laate jechuudha. Kanaaf sagantaan keenya isaansee gaafii fi deebii obboleessa keenya Jawaar Muhammad wajjin taasifnu ta'a. Kanaaf gaafii qabdan isin keessa deemaa harka keessan akka nu laatan carraa isin ilaataa isin wajjin deemna jechuudha. Kanaaf waltajjiin bilisaa maayikii gara Jawaariitti deebisa jechuudha. Biyya chaajjaan dhaqu malee hin taane. Gaafis seenuun dura waa tokko ka jedhu obboleessa keenya artistii kabajamaa fi jaalatamaa obbo Kadir Said Kadir jechuu biyya gammoojjii Jabuutii keessaa asinna bira argamuu fi baga hiree akkana argattee rabbiin lubbuusi jiraachisee funyaan wayyaanee jalaa bakka kana geette siin jedha. Akkasuma obbo Jawaar Muhammad hayyuu siyaasaa fi xiinxalaa siyaasaa gaafa Afrikaa qarqara galaanaa Niiwoork irraa bakka kana dhufte ulfaadhu jechaa namoonni magaalaa Sifoolsitti olla dhiyaatanii fi keessummoonni garaagaraa bakka kana dhuftan galatoomaa isiniin jenna akka jiraataa magaalaa kanaatti. Gaafilee 4 qopheesse. 3 jennaan 3 deebi'ee arfaffaa immoo gaafachuu iyyuu hin barbaanne. Ansilaa tokkuma sii kenne ati abbaa biyyaati akka barbaaddu fudhadhu. Arfaffaan silaafuu naa deebiftanii turtanii qabarratti jechuudha. Sun waa'ee miidiyaa ilaallata. Anis achi keessa waan dalaguuf ture. Achi dura immoo gaafii wayii namni gama miidiyaa kanatti hinnaa'u osoo waa dalagu Awurooppaa irraa teekistii naa godhan. Abboo ati miidiyaa irra dalagdaa Jawaar Muhammad kanaan arguu hin danda'u addaan fagoo jirra. Piliis itti naa dhaame yoo reediyoo marii keessa irratti gaafiif deebii goote waa hedduu ni beeka. Wanni inni wallaale yoo jiraate takkatti masannaa gaafadhu naan jedhe hin deebiftaaf jechuun wanni inni wallaale yoo jiraate waa hedduu beekaa jechuun malaa isin dhageeffata yeroo baay'ee miidiyaa irra. Suni achi jetti jechuun gaafiletti seenuuf tokkoffaa Oromummaan haa dursu yookaan Oromummaa faresti ka jedhu lallabamee ture. Lallaba kanaan habashoonni hundaa fi rara ofii darsa ofii yaaftee duula bal'aa obbo Jawaar irraa geggeessaa turte. Oromummaan haa dursu ka jedhu kun maaf ka'uu danda'e? Akkasumas Oromummaan haa dursu ka jedhu kun jaarmiyaa moo jechuma Oromummaan qofti haa dursu jedhee itti fufee dhaadannoo ta'ee deemuu qabu. Lammaffaa akka hayyuu xiinxala siyaasaa tokkotti kan gaafachuu barbaadu sochiin musliimotaa waggaa tokkoo fi ji'a 7 ol osoo addaan hin cinne biyya keessaa itti fufaa ture jechuudha. Karaa nagaatiin. Sochiin kun ammoo erga hagayya 3 bara 2013 Arsii Lixaa aanaa Kofalee irratti tarkaanfii mootummaa fudhatee laaffataa dhufe. Guyyama san Finfinneetti nam 2 ajjeesan. Guyyama san Walloo Kamisee fi naannawa garaagaraa irratti uleen tumanii nama ajjeesan. Harargee keessatti daa'ima waggaa 7 ajjeesan.
bakkee biroo hedduu jechuudha. Isa irraa ni laaffate erga mootummaan Itoophiyaa gara miidiyaa isaatiin namoonni hiriira baatan tarkaanfii isinirra fudhate. Inni kun akkaayyuu siyaasaatti jechuun Jawaar inni kun lashisuun yookaan laaffachuun istiraateejii yookaan tooftaa jijjiirachuudha moo ummanni musliimaa waggaa tokkoof ji'a torba lallabee dadhabee naan mana galee qabsoon sun maal fakkaataa jechuu kiyya. Sadaffaa waa'ee dhaabilee siyaasaa Oromoo ilaallatu. Dhaabileen siyaasaa Oromoo hedduu ala kanaa shubbisuu malee waan mul'ataa tokko waan ifa galaa tokko biyya keessa ka dalagan hin jiran. Isaanan kun miseensota walii saamuu, miidiyaa irra baanii wal abaaruu, tokkummaa irra diigomsaaf ammoo ariifachuu itti daddaafan. Inni kun haga yoomitti fufaa furmaanni isaa hoo maali? Sadiinuma kana qaba. Arfaffaa immoo miidiyaa Oromoodhaa akka yaadaatti kan kennu barbaadu miidiyaan jabaan tokko ijaaramuu qaba. Sila waa gaafachuu barbaade naa deebiftanii kanuma jechuu barbaade miidiyaan kun ammoo itti fufuu dandeettii fi humna qabnuun isin bira dhaabbannaa miidiyaan kun ka galma ga'u yoo taatu silaa wanni Oromoo guyyaa takkanii tarkaanfatti torbee booda manatti deebiti. Kanuma argaa turre galatoomaa jechuu barbaade ulfaadha. Galatooma. Silaa gaafii haga silaa na gaafatu heddan inni isinirraa bakka bu'ee akka dikteetaraatti na gaafatee fixe isin hin qabdanii nan deebisa. Wanni ati wallaalte jira waa xiqqaa waan an wallaale beekuu barbaadde haadha warraati yarfaasee gaafadhu waa hedduu wanni an hin beekne. San listiin yoo dabtarri kee danda'e hedduu si himuu dandeetti waa hedduu wanni an hin beekne jechuu. Oromummaan haa dursuun kun maalirraa ka'e ka jedhu Oromoo ta'urraa ka'e. Dura namoonni wanni hin hubanne beeyta jechuma rabbi afaan hin baase malee Oromoon eega qabsoo isaa eegalerra wanni jechaa ture kana. Sheekh Bakrii Saabballoo haa taatu, Waaqoo Guutuu haa taatu, Taaddasee Birruu haa taatu, Baaroo Tumsaa haa taatu warri kun hundi wanni isaan jechaa turan maali? Ani hunda dura Oromoodha jechuun bara waan Oromoon qabduun aadaa siitiin seenaa siitiin wanni qaanfannuuf hin jiru uf dura orma hin taanuudha takka. This is very important. Siyaasaan addunyaadhaa teenya qofaan. It revolves around identity. Identity is the pillar of any politics. Kana nuni beekuu qabu. Namni ifi eenyummaa isaatitti hin amanne eenyummaa isaatitti qaanfatu yeroo hunda lafa laala jechuudha. Namni ifitti hin amanne waan ifi hin jabeessu namni waan ifi hin jabeessine saamamaa oola takka. Namni saba isaatitti hin boonne saba isaatirraa dheeysa. Saba isaatirraa dheeysinaan galtuu ta'a. Galtuu taanaan firri ni jibba. Galtuu taanaan alagaan ni tuffatti. Kun as individual akka hawaasaatti immoo akka ummataatti immoo waggaa fudhatte nuti dura Oromoodha yaanni jedhu maal jechuu jarri Habashaadha eega nu cabsan irraa kaasanii wanni isaan sistemaatikal irra dalagaa turan beeku Oromummaa teenya jibbaniitiin waan Oromoo walii hidha waan Oromoo walitti hidha qalbiitti haa taatu bifa jaarmayaatiin haa taatu waan Oromoo walitti fidaa diide jechuun bulchuu dandeessa. San diiguu garuu mataa isaa diiguu qabda jechuudha. Namni mataan hiikkate matrayyas mataa itti yoo hiite itti kannee yookiin dhayaa yookiin dhoosisa. Namni qalbiin hiikkate. Nama tokko Oromummaa isaa mataa isaa keessa kolaasu jechuun uummata san kolaafte jechuudha. Wanni sabboonummaan Oromoodhaa bakki isiin irraa eegalte maali wanni Hayilamaariyaam Gammadaa dura godhe? It's very important waan san hubachuun. Maali wanni ijoolleen Macaa Tuulamaa godhan? Odaa amma nu deemnuun kana Hayilamaariyaam Gammadaa duudu faajjii Macaa Tuulamaa ta'uu qaba jee kaaye. Maaliif beeytanii? Oromoon bikka feete haa jiraattu, amantii feete haa qabaattu. Walaa wallaaltu kun an Arsiya, kun an Islaama jaa, kun an Wallagga fi naa jedhu malee yeroo sanitti odaa namuu ni kabaja. Waan namuu kabaju kana akka walootitti yoo keeyseef mataa bilisa baasuu keessaa akka duraa tokko jechuudha. Gartee maali wanni Bakrii Saappalloo godhaa ture? Afaan Oromoo barreessuu wanni akkasii carraaqeef jaarsi afaan Amaaraa akka ajaa'ibaatti danda'a. Afaan Arabaa akka gaarii kataba.
maaliif qubee afaan oromoodhaa barreessuu barbaade? Wanni inni arge maali? Wanni jarri kun dhugaa teenya nu keessa haqanii kijiba isaanii mata nu naqanii waan waa barreeffatanii fi kanaaf nama keenya kanamaan wal qixxeessuu dandeenyu waan inni hin qabne yoo argamsiifne waan inni qabu san kadhoofamte san darbu yoo agarsiifne jechuudha. Oromoo first is this. Oromoo first hoggaa jennu kaduraa eenyummaa teenyatti hin qaanfannu eenyummaa teenya ni calaqqisiifanna ni guddifna jechuudha. Namni eenyummaa isaatii amanu tarkaanfiin itti aantu maali? Firaa fi alagaa addaan beeka. Teenyaa fi tasaanii addaan beeka. Egaa an Oromoo jennaan kan itti aanu eenyu namni naan wal fakkaatu eenyu faadha addaan beeka jechuudha. This is very important. Eenyu addaan beeka. Gaafas hanga firaatii kanneeti hanga alagaatiin achi eeggadhu jaan. Daangaa fi eeggateeti yookaan namni dabre hawwatuun xiyyaa natti hin dabrin jaan jechuudha. Wanni alagaan Oromoo farsi jibbuuf Oromoo farsi mataa Oromoodhaa hidhachiisaa jechuudha. Oromoo farsi Oromoon wanni isaa maal akka taate akka baratee abbaan irraa isaa eenyu akka ta'e abbaan isaa wajjin dhaabbachuu malu kan inni wajjin dhaabbachuu qabu eenyu akka ta'e it is important. Intaltee isaa gaafii san gaafatte usteetuma hin gaafanne western political ideology keessatti waan yeroo dheeraa ture namichi Samuel Huntington jaan kitaabni dura Samuel Huntington nama Clash of Civilization kitaaba joo katabe kitaabni inni katabe kodhuma who are we jaa san keessatti warra Mexico di warra America kana deebee gaafata warra faranjii kana are you first Mexican or are you first American? Are you first black or are you first kana keessatti namni hedduun I'm first Mexican then kana janiin beeyte it is central wanni micoon san gaafatteef ustee osoo hin ta'in wanni nuti haasaa turre waa'ee Oromoo waan ta'eef jarri kun Oromoo Itoophiyaa irraa dubbiin qabu jarri ni dhukaasaa tureemi kana gaafii san hoggaa gaafattu deebiin an kennuu danda'u hedduu jira beeku. I'm a political scientist. Hedduun irra kafar godhee dabruu danda'a. Garuu yeroo sanitti ati Oromoo moo miti hoggaa jaan odoon ija libsadhe miliyoona meeqaatu Oromoon wajjin ija libsata. Osoon an qaanfadhee mataa lafa kaayadhe Oromoo miliyoonaa taatu mataa lafa kaayadhe. Osoon ani tiyyaa jecha jaalala namaarraa qabu kana tursiifachuudha jecha osoon sakandii takka hafuura jidduu baafadhe Oromoo miliyoonaan mataa isaa hiikkachiisa jechuudha. Nuti Oromoo sadarkaa jennu kanarra lafatti hin geenye dhiiroo. Abboota keenya obboleeyyan keenya kumaatama itti gabbarreeti itti dhumneeti namni keenya Oromoo jechuun kabajaa taatee mul'ifata. Alagaanis Oromoo jechuu kabajee sodaata jechuudha. Nu warri Rabbiin Oromoo dura nu kaa'e san dura dhaabbannee dubbachuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Oromummaan jaarmaya moo dhaadannoo Oromummaa falastiin Oromummaa wanni amma godhu jirru egaa jarri nu waan dhaadannu nu kanne dhaadannee manatti hin gallu sirbinee manatti hin gallu itti fayyadamneeti Oromoo addaan facaate sana walitti deebifne waan tokkos irraa buufne jennee socho'uu jirre jechuudha. Oromoo falastiin wanni isiin barbaaddu waan tokko Oromoon wama fedhee haa ta'u murna fedhe keessa haa jiraatu siyaasa fedhe wajjin haa jiraatu lafa fedhees haa galu humna qabuun waan danda'uun akka fedhii isaatiin Oromoodhaa gumaachuu qaba. Kanammoo namoota keenya irra deemnee jaarree Oromoon yoo rakkate manaa fi mageessuu haa taatu miidiyaa jaaruu fi haa taatu qabsoo biyyaa gargaaruu haa taatu garuu mammaraanu Oromoo biyya alaa jirtu tana dirqama beekaa nama xiqqaa bar biyya alaa kan jiru Oromoon tun percent 0.5 waan ta'u natti hin fakkaatu. Ba'aan nurra jirtu bar waan xiqqoo midhiiroo. Ganda keenya heesa kana nurra dhuferra. Anaaf Nasiir biyya alaa jira. Nama lama sadii. Gandi sun hundi gandi magaalaa gandi wanta dhadheen isin hima. Nu warri biyya alaa jiru. Ahoo Jawaar bar duriyyee ta'e Ameerikaa keessa deeman dhugaa jiran ijoolleen jalaa dhuftuunti lafa laalti. Ahoo bar Jawaar akkasii baratee Kolumbiyaa jiru dhugaa jiran ijoollee hedduutu mana barnootaa jiru. Jawaarii fi Nasiir akkana wal lola dhugaa jiran ganda keenya wal lola achitti. Bar jarri
sun shariika addaan hin bahu wal deeggaran wal jajjabeessa yoo jedhan warra keenya ka dubaabee wal jabeessa. Nu warri ala jirru kanarra fuulleeffachuudha qabna jechuudha. Kanarratti dalaguudha qabna. Wanni reefu isin waywaachaa tures wanni ammas irra deebi'u nuti warri biyya alaa jirru dirqama guddaadha qabna. Dirqamni duraa akka nama tokkotti barnoota keenya jabaanne dalagaa teenya jabaanne waan ummanni keenya achi biraa dhiifne karoorroo jala jiru ka osoo qabu hiyyoomu nurrallee harkachuu baatu bara awoo bar gurbaan keenya tokko miliyoonera sumnillee kan nuufii baattu obboleessi keechiin ibdaate jechuudha. Higalee ummata akkasii ta'uudha qabna. Kanarratti anaas taatee ijoolleen hedduun namni keenya biyya alaa jiru kun akka amma jedhamu ijoolleen keenya sanatti ifiifis akka if danda'u akka dagaagu yaada kan nuufii qabna akka wal gargaaru haala mijeessuu qabna jenna. Lammaffaa qabsoo biyya jirtu leecalloon haa taatu yaadaan haa taatu gama miidiyaatiin akka deeggaruuf bifa san ijaaramuu qaba. Asirratti beekumsa hayyoota keenya kan ogeeyyoota keenya walitti illee ummata keenya dhaynee ummata keenya kana dalaysiifnee wajjin dalaguu qabna. Kana jechuun Oromoo Faristiin dhaadannoosi dalagaas jechuudha. Kasochii musliimotaa irratti ati kaafte sochiin kun gaa sochii mirga amantii fiidhaa kabachiisuudhaaf eegalame. Sochii kan akkuma beektan anis gargaaraatiin ture gama yaadaatiin irraa hubadhu. Wanni irraa hubadhu akkaan beekutti agartee mallasaan maal barbaade hoggaa qabsootana eegalu hoggaa duula kan uummata musliimaa irratti eegalu wanni inni barbaade maali? Humni shoororkaa islaamaa tokko Itoophiyaa keessatti akka uumamu barbaade. Humni shoororkaa tokko biyya san keessa yoo uumamu taate duraan maqaa Somaaleetiin nyaata Somaalee Keeniyaan irraa fudhatte Itoophiyaa keessatti yoo uumamuuf taate keessattuu immoo Oromoo tana keessa yoo uumamuuf taate doolaarri asii dhaqu kun Chaayinaanis itti xiixa asiisin itti xiixa san barbaade jechuudha. Jeequmsa uumuudhaaf waan hin goone qabu mootummaan. Kanaaf tarsiimoon ijoolleedhaa waan fedhe dhufa malee jeequmsatti hin seennuu ka jedhu. Arsii lixaa irratti ajjeechaan godhame sun deliberately bikki itti godhanis dhaqxanii ilaaluu qabdan. Bikka madaan Minilik irraan fayyin. Bikka Haayila Sillaaseen madaa san irratti muka itti suuqe. Warri naannoo sanii dhufte yoo beektan. Warri har'aa maqaa amantii isaatiin falmee dhume kun 1992 openly wal afuufee mootummaa kanaa wajjin. Warra tuqaadhaaf madaa hedduu waan qabuuf tuqaa waan hin dandeenyeef yoo tuqne laaftutti jeequmsa nayina. Jeequmsa yoo kana taate biyyattii hundi jeequmsa seentii gaafas shoororkaan uumamte yaade jirurraa ka'e kan dookumantiidha qaba jechuudha. Dookumantii istiraatiijii dookumantii mootummaan qabu. Kanarraa ka'ee hooggannanii fi warri waan kana geggeessu tarkaanfii fudhatan. Finfinnee keessa waraana fidee gadi naqe jechuudha. Kanaaf gama dhaabbilee siyaasaa isaanummaan osoo deebisan wayya alatti akkuma reefu jedhe waa shan qofa dalaguu dandeenya. Namni biyya alaa jiru whether you are Arman, Syrian, Iraqi, Eritrean, Sudanese qabsoo bilisummaatiif waan shan dalaguu dandeenya. Kaduraa leecalloo horii jechuudha. Kalammataa odeeffannoo miidiyaadha. Kasadaffaa beekumsa kennuudha. Ka afraffaa dippiloomaasiidha. Ka shanaffaa advookasiidha. Shanan kun biyya tamuu keessatti shanan kun siivil soosaayitiidhaan malee poolitikaal soosaayitiidhaan hin dalagaman. Siyaasaa keessatti humna lamaatu hirmaata. Poolitikaal soosaayitii warra poolitikaal paartii. Siivil soosaayitii jaarmayoota hawaasaa jechuudha. Democratic Party fi Republican Party wanni isaan dalagan fi wanni American Civil Liberties Union dalagu adda adda. Qabsoo sabaa keessatti jaarmayni siyaasaa wanni dalagu uummata akka boo cabsee cabuudha. Uummata gurmeessee biyya keessatti uummata wajjin diina ajjeesee uummata irraa kaasu. Shananiin isiniin jeetana dalagaa manguddoon dalagaa hayyoonni joornaalistoonni dalagan biyya alaa tanatti shanan kana dalaguu qabna. Biyya alaatti jaarmayni jiraatee waan takka dalaguu hin danda'u. Nothing. Wannummaan nuti asitti jeeqamnee adda dhumneefu
by nature political party biyya alaatti waan akka dalaguu hin danda'u. Biyya alaatti waa dalaguu kan danda'u jaarmaa dargaggoota, masjiddan, sharchi, waldaa dubartoota, waldaa hayyoota, waldaa abbootii qabeenyaa dhuunfaa kanaa dalaguu danda'a jechuudha. Kanarratti fuulleffachuu qabna. Warri gama siyaasaatiin Oromoodhaaf falmuu barbaanna jahan wanni ala kanaa dachi dhiphisaniif illee hin jiru. Kanaaf dirree falmaatitti galuu falmaa waggaa jedhan dirreedha barbaachisa dirreetti galuudha isaan barbaachisa. Rakkoo gama murnootaatiin jiru akkamitti fidna? Dalagatti yoo seenne ni fidnaan jedhan akkaminnaan jedhan. Murnoonni wanni akkanatti baay'ataniif nama itti haasayan qaban. Nama itti haasayan. Namuu yoo dalagaatti jiraate warri murnaa kun hedduun barleessi. Siigalee dalagaatti yoo seentanii isin tokkummaa teessan yoo jabaattan tokkummaan teessan immoo tokkummaa wal gargaaruu wal barbaaduu wal jaalachuu irra hundooyte yoo taate dalaga irratti yoo hundooytan taate fakkeenya dalagaa miidiyaa isin yoo dalaytan dalagaa advocacy dalagaa diploomaasii ummanni yoo dalagu taate isaan dalagaa dhaban jechuudha. Yoo isin jabaattanii as baatan jarri sunis jajjabaatu isin keessaas ba'ee waa dalaguudha ta'a. Kanaaf rakkoo murnootaa furuu ka dandeenyu siyaasaan Oromoo gama dalagaatti akka deemtu yoo jijjiirre jechuudha. Ka gama miidiyaa boodarran bal'ootti ibsaa murannoodha qabna. Yoo xiqqaate miidiyaa hoggaa alagaan achi nutti as lallabdu itti achi lallabu. Hoggaa isaan haqa keenya jeellisan haqa keenya sirreessu. Afaan isaaniitiin kattimu, afaan keenyaan kattimu, afaan alagaatiin kattimu. Ka Oromoon cufti keessatti ifa agartu, ka ittiin boontu jaaruudhaaf kana akka nam tokkootti waadaan isinii gala. Kun abadan waan fedhe eeggala malee dhugaadha. Wanni ni eegalamti ni kufti. Yoo eegallee kufnes kaaneetuma bakkaan geenya malee. Kaamineetuma bakkaan geenya malee. Yaadni amma nu qabnu qophii sa'a 24 saatalaayitii fi shoortii waliin dabru qopheessuudha. San yoo dadhabne ka guyyaatti sa'aa takka dabru garuu immoo sa'aa takkitti san ka onne isin ga'u isin quubsu dalaguu hanga san dalaynutti barnootaan keessa jiruun dhiisa malee duuban deebinu. Ijoollee wajjin dalagaa jiru sana jira. Maybe akkanatti fakkaatu tokkotti diina Oromoo balbala banaan Oromoo first yoo jennu personaal dhuunfarraa jalqabee Oromoota hunda ilaalan akka fakkaatu. Yoo jennu biyyattii teenya duubatti dhiifnee jechuudha. Biyyattii kanaa wajjiniin akkamiin wal qabsiifna? Akkamiin balbala bana yoo jennu Oromoo first yoo jennu immigrant people jedheetini ka amaarri itti amanu san isaaniif balbala banna jechuudha. Fakkeenyaaf Encyclopedia Britannica kitaaba kana barbaadanii dargaggoon akka laaltan isinitti hima. Haile Sillaaseen footograafiin isaa osoo hin hafin Oromoo dacheen Oromiyaa jettu tun taa'aadha. Abaa'oon nu qare tun gonkumaa akka hin jirree fi biyyattiinu Itoophiyaa akka jedhu ka saba lamaanii Tigree fi Amaara bichaa akka ta'e barreesseetiniin kaa'e Haile Sillaasee. Kanaafuu uummata keenya dacheerraa mataa isaa bichaa yoo kaafneetiniin Oromoo first yoo jennu akka naagalutti biyyattii teenya duraanuu dacheen qabanii they are immigrant jedhanii nu waaman. Kanaafuu denied nu godhaa turan. Kanaaf balbalan banuu hin jedha. Inna kana qofaa miti ka biraatillee fakkeenyaaf odaa kana Oromoon yoo filatanii Amaarri maal jedhe booda duraanuu amantii mukatti amaneerrinaa deebifnee kiristaana isaan goone amma immoo gad deebi'aniitiin kanatti amananiidha. Balbal banaa jechuudha. Harrabaaf balbal bana. Innaa wanti kuni saba keenya qofa yoo kaafne dachee keenya immoo maalirratti akkamiin ilaallaa. Naa haala kanaatti
kabira waa baay'eetu nu tareera. Abaawoon kanaan dura wanti isaan inni nu godhe dachee teennaa bocee argisiisu, kaartaan argisiisu, Oromiyaa addunyaa irratti beeksisu. Kanaaf nan galatoomfadha mataa kootiin. Wanti baay'een nu hafee jira. Fakkeenyaaf hubiin isaa maalidha? Dhaabni kuni Oromoo First ka jedhu kuni sabab sablammoota wajjin akkamiin quunnamtii qaba? Sabab sablammoota Itoophiyaa keessa Oromiyaa keessa jiranii Amaarri ni jira, Guraageen ni jira, Kabiraatis ni jira. Akka ilaalamutti seenaa irratti dogoggorri guddaan tokko isa jedhanii nutti himanii garuu amma akkamiin ilaalama? Haala mootuu qabsoo amma mootummaa wayyaanee kuffisuudhaaf ka'e sabni hunduu ka'e kana wajjin Oromoo Farisiin yookiin qabsaan Oromoo haala akkamiitiin ilaalaa kanallee nu ibsatanii hagam quunnamtii waliin qabdanii adeemsi keessanis of duraafis galiin keessan bakkamii ka'umsi silaa Oromoo bilisa baafnaadha. Galiin mootu isaanii wajjin maal fakkaataadha? Yeroo ammaatitti baay'ee tokko dhaa jira. Kanaafuu amma Oromoo First the first Oromoo dhaabni Oromoo guddaan mootu ni jira, abaawoon ni jira. Kanaaf keessa galtanii nuun ibsine. Kanaafuu anaaf baay'ee tokko natti ulfaataa jira. Ammas sabni Oromoo akkuma jettanii rakkina guddaa keessa jira. Ammas kanaan dura imbilisoofnaaf qabsaa'aa turanii namni keenyas wareegamaa ture. Qabsoo san ammas yoo laallu ka qabsoosisu achi dhaqeetiin waan hojjetu hin jiru. Ijoolleen bichaa walitti dhufanii fixan. Daa'imman bosonatti fixan. Wanti akkanaa kun ammas itti fufamoo maal fakkaata? Kana wanti baay'een guddaan kana sammuu keenya kan jeeqaa ture. Oromummaa keenya yeroo tokko tokko of arrabsina deebine ani mataa kootiin nama arrabsa. Akka sabboonummaan keenyas nutti dhagahame haala gaarii nu mookkuuf yookiin haala haaraa ta'een qabsoo akka jalqabnuuf haa ta'u I don't know. Kana ibsa naa godhi, dhiifama naa godhi. Dhiifamni barbaachisu gaafa bareedaa gaafatte. Yaa ta'u keechumoota keenyanis galatoomaa jenna. Carraa kanallee argachuudhaaf baay'ee galatoomadha. Duraan dursee dargaggoo waan kana qopheessanii har'a walitti nu fidaniin ammallee gisee tokko walitti qabdanii harka walitti naa dhooftanii baay'ee mooraalii qabaachuu jira. Abbo Jawaarinis xiqqoo wal barmoota nagaanu haa ta'u maqaan koo Kassobaa Iyyaayuu jedhama. Maqaa kiyya kan dhugaa gaafa Oromoon bilisa ba'ee biyyatti galleen hima. Achumatti anniisaa nu Warzingitonii dhufne. Warzingiton dhaga'ullee maltaa asirraa maayilii 60 dur asuma turre nama baay'ee fuulan beekaa. Warzingitonii magaalaa xiqqoodha. Hiruu koominitii cimaa qabna. Guyyaa tokko nullee dhuftee akka nu dubbistu baay'ee abdii guddaa sirraa qabna. Duratti oduu waan biraatitti seeniin gaaffii kiyyatti oduu seeniin gaaffii wayii Abbo Jawaarii dhiyaatee ture. Wanni ati hin beekne maalii jedhanii gaafatan isaan. Anammoo nama gaaffii na gaafatu dhabe. Wanni ati feetu maalii jedhanii oduu na gaafatanii gaaffiin ani deebisu saba Oromoodhaa kan akkanatti wal ga'ee arguun fedha. So baay'ee nama gammachiisaa ani gaaffii kiyya nan gabaabsaa. Duraan dursee wallisaa keenyatu kan tanaan dura saba Oromooti waan baay'ee ooletu as jiranii isaaniin baay'iseen ammallee asitti argamuu keessaniif irraa haftanii asitti argamtanii ammallee gara fuulduraatitti ergaa nuu dabarsuuf waan asitti argamteef Bokkadiriin gisee tokko harka walitti naa qabaafidha. Ammalleen ani waggaa 23 biyya kana dhufe namni baay'een keessan Mustafaadhaan hin beektanii. Mustafaan nama gara faamilii nama 50 ol as fide faamilii kiyyallee isan naa fide.
ammallee warri ijoollee dargaggoo kana walitti qabee magaalaa kana warraaqsaa jiru isin hundumtuu waan baay'ee hojjettanii faamilii Mustafaati. Mustafaadhaa gisee tokko harka walitti naa qabaa namicha Oromoo. Gaaffin ani qabu dhiyoo kana miidiyaa waa'ee miidiyaa kaastee turte. Dhiyoo kana waatu boostii nu godhe waa'ee Oromummaa. Oromoon akka cerrecha ta'e illee kaastee turte. Ammallee rabbi akkasuma cerrecha godhee nu haa baay'isu. Ammas immoo warra nu dura deemu walitti qabaatte akka nu beeldingii ta'an walitti nu qabu warri argitee walii galu rabbi Oromoo haa godhu. Dhiyoo kana maaltu ka'ee ture miidiyaa irratti xiqqoo Jawaar nu caalallee beekaa ammoo dargaggoon kan hin dhagahin illee hin jiraatanii. Afaan Oromoodhaa addunyaa keessaa 12ffaa akka ta'e ammallee immoo Ameerikaa kana keessatti inumattuu kaalleejjiittilleen afaan Oromootiin baratamuu akka danda'u jechuun sun nu of baruu Oromoo first kan jedhu sanirra. First oo nama tokkoon of wal barsiistuu naa jaalatu naa jibbu Oromummaa kiyya himuun qabaa jechuudha. Oromummaa kootitti kooruun qabaa jechuudha. So kuni kanaaf buustii nu godhee jechuudha. Addunyaan nu beektee jechuudha. Isaan durattoo gaaffii gaafatanii warri OLF maal hojjee jedhe kaartaa keenya bocaniiti Oromoon ammam akka ga'u mul'isanii jedha. So maal nutti agarsiise kuni inumattu addunyaa rilaayisii nu gootee jechuudha. Kanaaf xiqqoo ibsa gootanii dargaggoo kana akka ofiin boonan akka ofitti kooran Oromoon dura ofirraa ofitti boonuun nutti jira jechuudha. Sabni biraa nu sodaata bara yoo nu ofitti boonne. So kanaaf Obbo Jawaar amma xiqqoo akka itti fufee nu ibsu nu caalallee ana caalallee waan beektaniif waa'ee sanirratti kaatanii akka xiqqoo nu ibsitan barbaada. Galatoomis hin jedha wal argineen beeknu walitti nu fidde. Thank you. Waliin jau gaafii dura Oromoo faratti go'an Oromoon itti boona. Dhugaa Oromoon fuulduratti malee boodatti miti. Saniifuu duba nuti yoo Oromoo nuun jedhan ni gammanna. Hedduu irraa gammannee jalaa illee owwaanna. Duba uummanni Amaaraa yoo ni ati ante Amaaraa yoo ittiin hin fedhan ni lolanii gaafii dalmee kana jechuun kale. Hedduu ni ante Amaaraa yoo ittiin Mega maal jennee ka yaamnuun sidaamaa yoo illee gaayoo hedduu aaranii saniifuu gaafiin diyyaan kasuma. Kanaa dhufaa osoo hin beekne jaraas fideetiin dhufaami. Galatoomaa dhugumatti gaafii babbareedaa fi yaada babbareedaa kennitanii ka obboleessi kiyya asii na gaafatte gaafii hedduu barbaachisaadha. Jechi Oromoo farsti jedhu kun diinaaf balbala hin banu. Dura akka obboleessi kiyya jeetti konseptii isaa namni hubachuu danda'u qaba. Hoggaa ani Oromoodhaaf jettu Oromtichi bira amma waa'ee hubattan Finfinnee faas diisiis hogga deemtan hoggaa namni afaan kee haasa'u ati ni gammadda. Jarri Habashaa ni aara. What is it? Jibbaa ni bara. Guraayidichi afaan isaa yoo haasa'e hin aaran. Somaaltichi ay bakka እንግዲህ ni caaca'ooti mattuu jaan malee hin aaran. What is it? Oromtichi sun ati Oromummaa kee calaqqisiisuutti zamana tokko Adaamaa tana keessa gaafa rifeensa dheeraa qabu tokko filaa filadheetiin kaayadhee marxoo hidhadhee deema. Nama kanaan laala nama kanarra deemu kana. Garii ijaatu dhiiga ta'a. Garii ni gammada. Kawaa as dhufellee footoo kan wajjin ka'uu yookiin immoo nafaarsuu sodaate lafa jalaan akkas eeggata. Maali jettee hoggalantu? What is the psychology? Psychology sun maali? Agartee Oromoon kun akka if jibbu, akka if tuffatu, akka if qaaneessu, akka nama fakkaatee bulu. Namni na dura kolleejjii dhayitan yoon kijibana sirreessa. Warri hedduun isin wajjin ture namni tokko hedduullee ta'uu danda'a. Abbaan isaa hoggaa biyyaa dhufe ka afaan hin beekne abbaa kiyyaa miti የሰፈር ሰው ነው jeetiin turniis godhaami namatti yuunivarsiitti. That far mataa keessatti namoonni godhan. Wanni sun ta'eef waan nu jibbaniif miti. Wanni sun ta'eef namni ifiin boonu
Oromoo irratti qofaa miti addunyaa irrattuu haalli cunqursaan ittiin dalagu haalli koloniin ittiin dalagu maali? Tarkaanfiin dura isaan fudhatan eega humnaan si cabsan booda mataa si cabsuudha. Humnaan si cabsan hoggana kee jeesan ka itti aanu hogganni itti aanu akka hin baane ummanni akka mataa ol hin qabanne ka godhuu ni dandeessu mataa hiikkachiisuudha. Mataa hiikkachiisuu keessaa ka duraa ufitti akka qaanfatu maqaasaa akka hin himanne gochuudha. Namni anyuwaaf tokko ana anyuwaaf yoo jeen lolan an Oromoodha hoggaa jee wanni lolaniif namni tokko an Oromoodha jennaan ka ati jette sanitti dhaqa. Maal waan jette? Lafaan adda baafne jetteemi addan baatu. Namni tokko ani Oromoodha yoo jee maal siin jetti faranjiin asitti? What is that? Sinjar. First, what is it? Sinjar. Oromoon uummata akkanaati Afrikaa keessatti uummata akkanaati jettaan. Oh, where is it? Sinjar. Eessa dheeta? Oromiyaa dheeta jechuudha. Wanni amaarree akkanatti loluuf namni tokko ani Oromoodha jennaan ifitti boonee jechuu. Eenyummaa isaatiitti boonee jechuun qonnaan bulaa isaan babootti uummattaa jedhanii Finfinneedhaa gad dhufusan isaa wajjin namicha isa wajjin deddeemu kaa isa tuffataa gaallichoo jehuun sana osoo hin taane namichuma qonnaan bulaa gabsi jehu saniin wajjin aantummaa isaa garsiifata jechuu Oromtichi Finfinnee keessa jiru. Gaafa san garsiifate roorroo Oromticharra geessu san dura arrabuma san dura dhaabbata. San booda arraba san irraa kutuudhaaf namicha sanis waan doofummaa fakkeessu san keessa baasuudhaaf carraaqa. Exactly that's what Taaddasa Birruu did. Maaliif Taaddasa Birruu nama Itoophiyummaan beeke Hayila Sillaaseen hangasaa Itoophiyaadhaaf hin mormine. Nama ama 15tti hoggaa Amaarri biyyaa dheessu. Qawwee fudhatee abbaasaa wajjin Xaaliyaanii wajjin lolee abbaan isaa Xaaliyaan ajjeesee Xaaliyaan Somaalee hiite achi deebi'ee Itoophiyaadhaaf waraana seenee waraana keessatti yeroo meeqa duulee Hayila Sillaasees kufaat irraa hambise. Taaddasa Birruutii fi Amaara maaltu lolchiise? What was it? Oromoo kanan barsiisinii jedhanii ni rifate. Dhaqeeti an Oromoodha jeeti Alamuu Qixxeessaa fa'aa dhaqee jechuudha. San booda diina ta'e namichummaan akkasi faarsan sun. Isaan ka barbaadan warra isaa keessaa ba'ee eenyummaa faayyanee ka isaanii dhaadhee isaa ka isaanii faarsaa akka deemu barbaadan. Gaafa ani Oromoo jarri ati dukkana keessa tursiisuu deemtu sun warra kiyya nin barsiifadha jee itti gale. Namni inni barsiisuu deemu sun eenyu? Ummatuma Ficheetii bar. Fichee isa Oromiyaa bar. Kanaaf this is very important. Namni tokko ifitti amanuu wanni ati waan abaa'oo kaaftee jirtu dhugaadha. Wanni abaa'oon guddoon dalayde kana Oromummaa nama keessatti dabalchuudha. Qabsoon Oromoo hanga ammaa sadarkaa sadii keessa dabarte. Sadarkaan takka revival jennaan Ingiliishiin. Muyni tokko yoo caphe booda muka mataan akka ol deebi'u san revival. Namni keenya eega caphe booda raayyatti. Bikka adda addaatitti mataa ol qabachuu fincilli raayyaa godhame. Fincilli dheeraa godhame. Fincilli adda addaa kun revival. Sochiin hoggaa Xaaliyaan dhufu Oromoonni gama dhihaa jiran. Walabummaa teenya barbaadna jedhanii socho'an kun revival dadammaquu mataa ol qabachuudha. The first is revival. The second is reconstruction. Oromummaa Oromiyaa aadaaf balada Oromoo diinni diige san deebisanii jaaruu reconstruction. Kun afran qallootirraa eegalee maccaatuu lamaatiin itti fufee abaa'oodhaan bakka hin gaane Oromummaa deebisanii jaaruu. Ka sadaffaadha institutionalization. Deebisanii gadi dhaabuu. Dura lafaa ol dammaysiisa Oromoo. Lammata matatti yaanni Oromoo jedhuu fi Oromiyaa jedhu. Beeki Oromiyaan dura maappiirra turteen osoo wanni godhamu kitaabarra magadaa meelwaa keessa baateeni. Maal godhu jirra beektaa gaafas mataa Oromoo keessatti Oromiyaa baqalchaa turre. Gadaan meelbaa waa'ee Oromootiif Oromiyaa dubbata. Dura waa'ee Oromiyaan dubbatu. Dura maal dubbata boqonnaan dura? Uummanni Oromoo eenyu?
san booda biitii isaa eenyu kana dalanii jechuudha. Reconstruction odoo Oromiyaa amma lafarran kaa'in dura mataa nama keenyaa keessatti hawa qaalchine. Profeesar Mahammed Hassan bara 1985 fakkaata barruu barreessa keessatti Amaarri akkuma ati jettu san encyclopedia fi bakka kaan irratti Oromiyaan jedhuun hin jirtu. Warruma diaspora kanaatu warra OLF extremistoota kanaatu odeessa janiin. You know what Mahammed Hassan said? Historic. It doesn't matter Jane whether the British, the Americans, the Amara, anybody believe or not. It doesn't matter. What matters is Oromia and Oromuma is up here in the minds of the Oromo people. Galata galchuu barbaadde abaa'uudha. Galata barchuu barbaadde Taaddasa Eebbaati. Galata barchuu barbaadde Xahaa Abdiitiif. Mahammed Hassaniif. Hunda caalaa warra dura. You know why they killed Hayilamaariyaam Gammadaa? Macaa Tuulamaa Wanjaaree fi Hiwar. Hayilamaariyaam Gammadaa Ibaaben Magdal jee Hayilasillaaseen. Kacinqillaatu ነው mataatu manii tajjeesame baqaalicha you know that maali beektaa wanjalli isaa fi maammoo mazammir godhan maccaatu lama seenaa maccaatu lama alamoo qixxeessaati guddichi maali wanni guddoon isaan jara san irratti fuulleffatanii jara san ajjeesan jara kaaniidhaan kaayaniif you have to understand that what was it kitaaba bu'uura seenaa Oromoo jiru diraaftiidha mana isaanitti argan Ibaaben Magdal kacinqillaatu ነው jarri sun mataa Oromoo ture jechuudha mataa Oromoo ajjeesuu irratti fuulleffatan jechuudha kanaaf wanni Oromoo first jiru wanni isaan aarsuuf kana akka hubattuun barbaade kanaan wal qabatee Oromoo first ta'uun Oromiyaa irratti gannu jabeessa malee Oromoo malee Oromiyaan hin jirtu Oromiyaa malees Oromoon hin jirtu Oromiyaa akka falmatu Oromoo yoo ka barbaadde taate Oromummaa isaatti akka boonu, Oromummaa isaatti akka walii tumsu, akka wal gargaaru, akka wal jaalatu godhuun dirqama. Because without Oromo people there will be no Oromia. Ummanni Oromoo falmatuu fi baannaan. Ummanni Oromoo wal jaalatuu baannaan. Walirra du'uu baannaan. If beekee biyya isaa beekee wal beekee socho'uu baannaan Oromiyaan hin jiraattu jechuudha. Kanaaf wanni akaakoon kiyyaas Oromoo jeef. Anis Oromoo jechuuf waggaa 50 irraa ilmaan kiyyaatis Oromoo jechuu teessuuf forever akka Profeesar Gammachuun jechuutti forever wanni jechuu teenyuuf because it is the foundation naaf isi kaawlin nuyi wanni nu kana jechuudha orma kaanii waliin nu buusuu ta'a dura deebiin silaa kannu waliin nu buusuu miti ibidda walitti nu haa naqu ani Oromoo jechuu kiyyatti namni aaru kamuufatu yoo jiraate haa bilbilu. Because namichi ani Oromoo jechuu sanitti aaru jiraate ollaa nagayaa naan ta'u guuza yoom yaammadhe na jalaa hata manatti yoon wajjin nyaadhe summiin na jeessa namni ana ta'utti na jibbu namni si ta'utti namni bifa kee jibbu namaa miti hiriyaas hin ta'u tokko kana. Lammata immoo Oromoo first hoggaa jennu nuti Oromoodha hoggaa jennu Oromoo first forget dengatu afaan nu bu'e nuti Oromoodha hoggaa jennu ummata aadaa qabu ummata seenaa qabu ummata haqa qabu ummata tokko ummata biyya qabu falmannet akka Oromoo cabne akka Oromoo kaana jechuu jirraa miti san jechuun humna taana jechuu yoo nuti tokko taanee wal jaalannee wajjin girjennee wajjin buqqaafne firri nu jaalata alagaan nu sodaata jechuudha firri nu heddummaataa deema yoo nuti darree taanee Oromummaa isaatti qaanfatu namni baraka kiyyatti ummata kaan wajjin deemu jiru hedduun wajjin deemaani natti amatan warri Guraagee kun Oromoon ogin kubo faran ndaan takko አይናገርም ni dubbatan Amaarrinu nama an Oromoo jee eenyummaa isaatti boonu ni kabajan akka Oromoo faristoonni godhuu barbaannu amma Oromoo faristillee dhiisa akka amma goonutti wanni barbaannu maali Oromoo akka nam tokkottis qabeenyaanis barnootaanis if danda'e jiruu isaati irratti if danda'e Oromoo aboo gurbaan sun Oromoo hoggaa jedhaniin kaati ittiin saalfattu osoo hin ta'in gurbaan sun Oromoo lammii ifii kaati jettuun jaaruu barbaanna akka nama tokkotti akka hawaasaatti immoo hawaasni daakotaa sun way akka ka Oromoon ittiin isin boontu ka alagaan isin hinaaftuu fi isin boontu jaaruu barbaanna nuti jaarma siyaasaatii miti jaaruus fedhii hin qabnu bu'aas hin qabu wanni nuti goonu
hayyoota, ogeeyyoota, artiistootaan nu keessa jira. Wanni nuti goonu hafuura nagayaa, hafuura jaalalaa, hafuura tokkummaa Oromootti deebisu. Oromoo tana akka nam tokkoottis, akka hawaasaattis, akka jaarmayaattis deebifnee humna walitti abdattu, ka waliin dhaabbattu, ka alagaa sodaachitu godhudha. Gaafa sangoonutti aalli yoo warri nutti aaru jiraate haa aaru. Garuu believe me, trust me one thing. Gaafa nuti humna taane fira ofirraa qabneetu hin dandeenyu. Girjee kan nurra yaa'u ta'u, tireena keenya kan nurra yaa'u ta'u. Garuu akka amma jirru kanaan ifi qaanfannee fuula xaxxaayannee alagaa jala fiffiinee moo edaan ijoollee hojjaasaa ture. I want to stress this point. Namni ilmoota akka qabu sabatti xiqqaa jechuu keenya. Kadhateetiis mana namaattis galee ilmoo san guddifachuu danda'a. Namni ilmoota akka qabu garaafiitii fi ilmoo isaatii fi biddeen takka illee addaan qooddachuu danda'a. Namni ilmoo 12 keessaa qabu if jalaa qabu kadhattuu ta'uu hin danda'u. Wanni kadhatee argatus waliin geessu. Mana namaa namuu ofitti sin galchu. Namni ilmoo 12 qabu ilmaan san wajjin haadha warraa wajjin mudhii hidhatee dalagachuudhaan ala wanni isa baasu hin jiru. Oromoon nama ilmoo 12 qabu. Oromoon salphina keessaa bahuudhaaf bakka garaasaa gahuudhaaf biyya sabbaa isaa irratti abbaa ta'uudhaaf qabeenya isaatitti fayyadamee duroomuudhaaf kadhaan Ameerikaa isan baasu, Eertiraan isan baaftu, Guraageen isan baaftu, Amaarri isan baasu. Wal tahee ilmaan isaa cirracha ta'an tana waliin lumbubee akka simintootitti fuudhee yoo furguggaachisuun barbaachise furguggaachise yoo deemen alatti Oromtichi ilmaan 40 jalaa qabu miliyoona 40-50 jalaa qabu kun kadhaadhaan hin taa'uu jechuu. This is very important. Kanaaf waan feetee dhufa malee. Ani duraan dursee dargaggoowwan kan qopheessite uummata kan gafa walii qabdeetti har'a nama kan gafa supportee jiraarguuf iyyaafiyyuu baay'ee san galatoofadha. Dargaggoo kana jiraadhaa. Nama kan tochu dhabame daraanu bakka hedduu taanaan. Hangaafiin kiyya baay'inni personaalis ilaallata Jawaar. Galatoomii gaafii ijoollee kana dhageessee dhuftee asitti uummatas jirtu dubbisuu yaaduu keetii fi baay'ee si galatoofadha. Sun qofa otoo hin ta'in waan adda addaa miidiyaalee adda addaa irratti informationiin as dabarsaa jirtu ka polaaraayizd hin ta'in agammaatti jechuudha aga Oromoo Feres jettutti waan polaaraayizd hin ta'in jeneraal dhuguma sammuu irraa kan madde ta'uu isaa fi yeroo baay'ee si hordofaa ture almost yeroo gabaabaa keessatti akka information kan kee argaddeef. Wanni anam si gaafachuu barbaadu tokkumaani fiildiin keelleen political scienceedha. Already karaa kanarra baay'ee deemtee jirta. Erga Oromoo First jettee qabsoon kan hin jedhamne sirra gaggeeffamaa jira personally. Indoom jechi tokko kaatin I think Itiyoo Tuubiina fakkaata irratti Deevid Deevis irratti character assassination waan jedha tokko barreessitee turte dubbisee ture. And it's done I think. Warri dhimmi san barbaadu already hojii hojjetee jira. Anam wannan si gaafachuu barbaadu tokko maali? They are tried ati immoo maan yaaltee waan sun deebistee recover gochuu maan jennaan qabsoos ta'eyyuu maalis ta'eyyuu jechi bira kaan hin jaalladhu tokko immoo kasun hin duratti gaafis deebii tokko irratti wanni argee political party kamiyyuu keessatti hin jiru dhuunfaan uummata gargaaruu hin danda'a. Kanaafuu dhuunfaan gargaaruu jira waan ta'eef I don't need party waan jedha tokko dubbattee jiru which I like it again. Dhiifama afaan mamma kun kiyyaa. Kanaaf character assassination jarii godhu sun I don't see Oromoo media Oromoo illee inni nu baay'een hin jiru isaan ji lamaa sadiitti ganna tokkotti mul'atan kanarrallee wanti baay'ee jedhama jiru akkan argetti. Ati immoo personally qunnamtii qabdu kan isaan duraan qabdu BOS taanaan ansilaama akka yaadutti up to now waa'ee Siiriyaa kanaa fi siyaasa diyaafuriyoon dhiyaattee turte. Akka yaadutti gin oma dhaga'utti hin jiru I don't know halees dhiyen kan waan tochifee jiraatu.
waan san irratti maal hojjechaa jirta inni tokko akkuma uummata Oromoo gargaaruuf hojjettus atis kaaraakterii kan keessuun deeffachuu qabdu. Kanaaf waan sun irratti maal hojjechuu jirta waan tokko inni biraa gama kiyyaanii waan hojjechuu danda'in hojjedha jettee waan hin hojjedhe keessa tokko amma OMN kan waa'ee miidiyaa kan tokko ta'uu isaa baree jira. Is qofa otoo hin ta'in waa'ee liidarshiippii irratti yuuziyam dargaggoota kanaa ta'u nama akka seenna kan immoo xiqqoo ganni deemallee haa ta'u isaan kan gargaaru namni immoo baratee ujuma adda addaa keessatti hojjechuu jirus jira. Ka biyya kanarra agammaa qaamii isaa fudhatin jechuun haali jireenyaa biyyoo agammaa asirratti hin galiniif namni baay'een jiraachuu danda'a Oromoo. Akkamitti jara kana akka warri biyya kan keeggalu taayitilii reefu kaasta keessatti bakki jirtutti itti baasuu qabnaadha. Then isa kan yaaduu dandeenya jechuudha yoo asitti qara miilii keenya sirriitti lafa dhaabate. Wanni uummatni miidiyaa taanaan isaatti maalii jedhanii miidiyaa sun dhadhaabanii iyyuu jiranii miilii isaanii dhaabatee jira. Miilii Oromoo garuu dhaabachuutti hin jiru. Kanaaf waan sunirratti istiraakchiraalii waan ta'e waan bifa qabu maal jira yookaan immoo maal yaaddee parsanaalii immoo weebsaayitii isaanaan maalii isaanaan kan keessa dhuunfaa kan yeroo yeroodhaan koomentii irratti argachuu dandeessu kan yeroo yeroon immoo beekumsaas ta'e yaada irratti uummataan qunnamuu dandeessu. Wanti nama waliin hojjetan yeroo baay'ee nama hirkisa. Dhuunfaa keetiin immoo hojjechuu hin dandeessee waan yaaduu fi wanti as qaroorratti socho'uu jirtu maali yoo jiraate nu dhufa ibsi follow you. Thank you very much. Thank you. Galata. Duraan dursee galatoma obbo Jawaar Mohammed baga nagaan dhuftan jedha. I used to follow up wannoo keessanii internet irratti waa'ee Aljazeeraa waa'ee isaat gaafii interview kee hundaa dhagee jira argee jira. Baay'ee nu beeksistee I'm very proud of it. Baay'ee proud hin godha. Ifa manaa godhaa shaggar keessatti dhalatanii too guddachuun afaan irree xinnoo waan na dhibuu fi garuu foorra kadharree isinirraa gaafii gaafadha malee tuman fayyadamuu na raasaa jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa nama gaddisiisa sirratti maaliif Oromoo jedhanii too hiriira irratti ba'uuni reestooraantii Habashaa hunda keessatti Waashingtan DC flaayerii baasanii bakka hundatti maqaa isaa wanna gochuun nama tokko irratti Oromoo first waan jedhee fi kun hunduu irratti bobba'uun baay'ee nama gaddisiisa. Karaan biraatiin immoo nu jabeessa malee kun nugumaa nu xinneessu. Waan tokkoon jechuu barbaada. Duri yeroo Haile Sillaaseen oduun kufiin yuunivarsiitii keessatti anis diskilootan dhaladheetoo guddadhe. I was like 16 kudha jaan tureyyuu hoggaan yuunivarsiitii keessatti rabshaan ka'eetoo Haile Sillaasee kuffisuudhaaf hoggaa wannoo jedhan. Achi deemeetanii I was high school in the elementary keessan tureyyuu yuunivarsiitii ooleetoo hiriira wannoo walga'ii isaanii dhaga'ee I remember Obama Mutukuu secretary tureyyuu Getaachoo chairman tureyyuu isaan hundaan hin beeku. Hiriira ba'uudhaaf hoggaa jedhan poolisiin dhufeetoo alumaa wannoo tarcaase. Ani kaadheetoo gara manaa hoggaan deemu mana seenuudhaaf hoggaan jedhu obbo Baaroo waan kaafte obbo Baaroo nafsee isaanii wannoo jedhu adaadaa kiyya fuudhe. Amma inni makiinaa isaa keessa taa'eeti kottu eessaa dhuftaa naan jedhe. Yuunivarsiitii irraa walga'ii tureyyuu isa dhaga'eeta dhufaa hin jedheen. Maalli walga'ii jennaan waa'ee Eertiraa ishuufaa waa'ee Haile Sillaasee naafufuu waan kana faasoo hin jedheen. Booddee haftee waan tokko sitti maana hin jedhe. Maali jennaan Eertiraan gaafiin Eertiraa ishuu kun baay'ee shaggaadha. Atis akka sappoortii godhu gawannoo jedhii naan jedhe. Maaliif jennaan hoo'ee ati Eertiraa ishuu kan wannoo goote isaan harka kennitee osoo wannoo goote sappoortii goote Oromoon kunirree ka'uu hin danda'a aduu tokko naan jedhe. I never forget. Kun amma hoggaan akkanatti ilaalu ani hoggaan akkuma yaayyuu jedhe hoggaa 27 caalaa ture biyya kana. Washington DC ture. Obbo Sisaa Ibsaa fa'aa obbo Lubee fa'aa obbo Abbaa Faaruu fa'aa
Tarfaa Kubsaafaa kan du'e obboosisaa digdama ta'aniit walgahii kana calqaban ture koongireesii wannoo godhan ture. Amma waggaan akkanatti ilaalu bakka hundaa walgahii waggaa jedhamu kanuma guutuun arga. Kanaaf maas muuvimentiin kun homaa dhaabuu hin danda'u. Jaalanis jibbinuus. Jaalanis jibbinuus. Nuyi amma kan nu hafe bilisummaa duwwaadha malee bilisummaan kan barbaachisu waan hunda isaa wannoo jennaa jira. Isaa qophaa'aa jira jennaa jira. Micoota akkatu jedhu. Micoota koonii mana poostaa dalaga ture. She was from Bosnia. Bosnia turte. Bosnia oduma meelaan ture beelii soortii goonaan ishii. Yeroo Milisovichi Bosnia fixan. Qabsoon keessa kun akkamitti akkana ta'uu danda'e meenatti min jedhee gaafa. Jennaan maal jettee natti qabsoon kun kan ka'e bultii tokko duwwaadha ukkaaleon ka'een kaanaan tokko kaasnan hundumtuu akkuma jiru itti fufee ergasii dhaabbachuu didee. Keenyas akkas ta'uun isaa biyya biraa kan ta'e maaliif keenya ta'u keenyas akkas ta'uun isaa kan beekamu. Homaa dubartii kan dindeessisu miti. Ani amma jechuun kan barbaadu gaafiin kiyya waa'ee Eertiraa kanas meeshinii gootee jirta. Eertiraa miti, Itoophiyaa miti, warra biraa miti kan bilisa baasu. Nu duwwaadha jettee jirta. Which is right. Amma namoonni baqatanii too Eertiraa jiru obbo Jamaal, Jeneraal Jamaal faa Kamaal Galtuu, Arbanyooch kan jedhamu kan warra Amaaraa. Hammam Eertiraan Oromoo duruu waggaa galan TPLF waggaa 17 keessatti bilisa akka baasan kan godhan Eertiraan gargaaranii achiin gahan. Oromoo duratti gufuu ta'anii too amma immoo deebi'anii too akkamitti Oromoo kana gargaaranii too Oromoo kana bilisoomsuu danda'a. Akkamittis Amaara kana gargaaranii too obboleessa isaanii kuffisanii too wannoo jechuu danda'ani. Kanaafuu akkamitti warra Eertiraa kun maal akkamitti warra Eertiraa wajjin hojjannaa kana maaliin naa jechuu dandeessan. Galatoomii. Gala fayyaa ta'e sillee onlaayinii baay'ee si argaa haasa'iin keella baay'ee bareedaadha. Uummata Oromoo akkasuma qarqaaru gara duraatiif illee abdiin kutatini itti jabaadhu baay'ee si galateeffanna. Kalammeessoo gaafii obboleessi kiyya dhiyeesse Haayile Sillaaseen lafti Oromoo hin jirtu jedhee katabee lafa kaa'ee ture jedhe. Durii waan jedhu warri gara keenyaa yoo taphaaf ba'u masqala fa'aa yookaan ximqataa ta'u yoo taphaaf ba'u waan ta'u warri gara keenyaa wal dida. Gosa biraa waan taphatu argee in ari'a shimalaan ari'a. Waan gurguru dadhabanii wagizee malqaa fa'aa shaggar keessatti baay'ee wal didanii warri kun wal yaamee warri Tigiraa ta'uu Sidaamaa ta'uu Haayile Sillaasee bira deeman. Abbaa kiyyatu natti hime istoorii dhabu. Waan jedhuun itti dhufne malee isin nuti dhufe malee isaan tuur nutti hin dhufne. Maal kanaaf nuti danda'uun nurra jira malee isaan nun danda'uun hin malu. Maaliif nuti isaanitti dhufne malee isaan nutti hin dhufne. Jedheeti wanni mansi kan deebiseef. Jedhillee deebiin arganne hin deebi'anii Oromoon akkuma sunitti fuuf kalammeessoo immoo akaakayyuun kiyya kanatti metti durii warri naftanyaa kun biyya Sidaamatirraa shoomamanii dhufaniiti baalabaata ta'an jedhan. Oromoon haa ta'u bakkumfoo haa ta'u walitti labsatee duula ammayyaa warra geechanii duula ammayyaa bahe. Ammayyaatti duula seenanii baay'ee dhumate wattaadarrillee haa ta'u waan baay'ee dhumate Haayile Sillaaseen namatti ergee maal barbaadanii jedhu. Nuti Oromoon bakka itti dhalanne bakka abaabuun keenya handhuurri abbaa keenyaa akaakayyuu keenyaa abaabuu keenyaatti bu'e namni bakka biraatti irraa dhufee baalabaata nuti irra hin ta'u. Nuti baalabaata ta'a malee. Gaafiin keessan kana hin deebisee fi biyya biraatti irraa yoo deemtanii Waldamaaraam haa ta'u, Haayilamaaraam haa ta'u, Gabrasillaasee haa ta'u wanta argattaniiti gara keenya wanta jedhanii qalaata argattanii qalaata kennitanii fi qalaata hin ta'attan malee biyya Oromoo deemtanii akka baalabaatan taane jedhe. Hin dhaabachuma. Oromoon biyya ofiitti irra baalabaata ta'e. Biyya Oromoo akkasiin beekama jechuudha. Oromummaan akkasiin beekama jechuudha. Tokko
sadeessuun gaafin kiyyaa ijoollee amma biyyarraa dhumachuu jirtu ijoollee barmootaa kan high school haa ta'u middle school haa ta'u university haa ta'u akkamiin ijoollee sun gargaaruu dandeenya maaliif halli ijoollee sunii yoo akkam ta'an ijoolleen sunii dippiloomaasii akkamiitti ijoollee sunii hidhaa keessaa baasa kan ammallee dhumachuu jirtu ijoollee sammuu qabdu kan akka taayee kan afaa kun amma hawaasa dabarsan jedhanii kan akka jaa deengada du'ee sun fa'aa kan akka masfina babaa fa'aa ijoollee sammuu qabdu kan akka tiyyuu sila dubbattee turte bofaa rukutanii mataa rukutuudha jedhan maaliif sirna durii sunitti ammallee deemu jira mataa barbaadanii keessaadhaan wanni jalatti hafe suni faayidaan qabu jechuudha waan kanaaf gaafin kiyya kanuma dhiifama naa godha. Galatoomne. Jawaar galata guddaa qabdaa biyyan dhuftee nu laaluufi warra biyyanatti dhalatee guddatellee jechuun dandeenya akkuma yaayyuun jedhe sani it's really wanni namni barbaade keessattuu nu namni biyyana jiru atuu waa shan lafa keesse yoo ka danda'amu taate agartee akkuma namniin sirbaadhanii fi namniin biraa waliin isteejii irratti haasawa gootu haasawa si waliin godhan nama agartee Oromoo gara biizinasaatitti oofu. Oromoon akkamitti agartee piroodakshinii jalabaa Oromoon akkamitti biizines mentaalitii barataa Oromoon nama ergamuu dhiisee iddaalumaan Oromoo ta'e abbaan fedhee haa ta'u namni akkamitti jiruu biyyanaa keessa seenee nama waliin dalaga nama agartee yookiin ka agartee akka qabdu jira nama akkanaa lallaaltee urgee deemtutti osoo si waliin dhufee yaada namaa kenne namni kennallee agartee namni lafaa dhufaa jiru namni waa godhuu barbaadus yaanni isaa dura guddataa deema. Mee waan kanallee sirriitti xiinxalli ilaali ammoo gara miidiyaa yoo deemne waan miidiyaalee tuutee jirtas good gara sibiilee deemuun gaariidha. Ammoo sammaraayyuu waa godhuu fi waa qabaachuu qabda. Kanaaf agartee akkamitti economically develop taana just namni nama dalaguu jalaa bahee uummanni haalli takka dubbiin naa taate ta'ati uummata nukriish wannaa jetti sun agartee yoo dandeenye yaada akkasii ka nama keessa ka kennu taate isriili dubbii martinuu laafuma agartee osoo namni maltii miliyoona hedduu ka jiraatu taate namni biizinasa qabu namni waa godhuu danda'u wanna agartee gandarra deemanii sumunaa fi qarshii wannaa godhan kun hin hafaa waan akkasii mataa kee keessa jira. Kanaaf mee kanarratti akkamii irraa agartaa yaadni kee akkamii siin jedha galatoomsis guddisee dhiifama. Ati asin naa dhiyeessite asin cuftu malee maayikii sirraa fuudhanaan jechuun jira daddafeetiin tuttuquu yaala. Dubbiin ati kaafte yeroo bal'oodha gaafata. Agartee yeroo qabsoon teenya itti eegaltetti yaanni hedduu ture yaada kominizimii. Yaanni kominizimii it's too abstract. Dubbii Oromoo jehus cunqursaa jehus sadarkaa yaadaatti qofa deemaman malee namaan hedduu waliin qabatu rakkoo godhatan qaba. Sun hayyoota keenyaa fi hogganoota keenya influensii godhee waan tureef waa'ee qabsoo Oromoo hoggaa yaadamu siyaasaa qofarratti fuulleeffatama. Siyaasaan diinaggeensi handhuurasiin tahin bika takka illee dhabuun geessu. Jaraan ka wallollu bar nuti Oromoo jennee isaan nuti qofaaf bar. Isaanis Oromoo jechuu wanni didaniif waan jechi kun isaan aarsuufi miti. Oromoo yoo jenne saamicha ofirraa dhoorkina. Nutis Oromootti ka wal jaalatu abbaa barbaannu qabeenya keenya irratti abbaa ta'uu barbaanna. Economy is very important. Economy garuu diinagdee irratti boru abbaa irratti haanaaf ar'aa'u tokkoffaaruma horachuu fi horatan san bulfachuu barachuun hedduu barbaachisaadha. Gaafin ati kaafte ka gurbaan kaasee wajjin walitti hidhataadha gurbaan achirra kaase. Hidda gadhaabachuu
biyya kanatti maaltu iddoo nama gaddaa biyya kanatti property bara wanni gasii dhaabu wanni morgeeja mana bitattuuf wanni gasiiru biyya kanatti property dha. Oromoo biyya kanatti idda kan dhaabbachuu dandeessu ijoollee fi yoo barsiifatte biizinasa yoo horatte namni biizinasa mataa isaa qabu he's liberated self determination isaa exercise godhee jira. That's very important. Kanarratti akkam goona rakkoon ammaati jettu tokko barbaachisummaa biizinasa kan mallaqaan jedhu beekan amma business is bigger than money. Business the idea entrepreneurship idea isaa amma nu biratti tujjaar hedduu jira gara keenya kan amma dur tujjaar oromoo maaliin beeytan mee isin warri biyya turtanii beeytanii gaafa inni du'e ijoolleen isaa hiyyoomuu beeytan right maaliif kadala usanis beekumsuma rabbi kanneen beeka leexoo gurgurate buna gurgurate sangaa naggate muuxannoo maan godha waan inni dalagusan ijoolleen isaan beektu wanni riikardii godhame hin beeku liqaan isarra jiran beekamu kan inni liqeesse hin beekamu manaajimentiinsaa mallayni akka wal dhabu business mind ummata keenya keessa galchuu kona jechuun immoo siyaasaa keenya keessaas dubbiin biizinasaa importansiin isaa akka galu godhuu qabna tokko kana kalammataa immoo nama hin qabnu obboleessa kiyya xiqqaa bara gaafa bobaaroon faan halee fidaan faan nama keenyaaf dachii irraa buusuu yaalan there used to be 1,200 Oromos college irraa kaadda bahe amma namni keenya kawaa barachuu specialize godhu amma galuu rabbiif galanni haa ga'u doktoroonni an beeku qabdi Ameerikaa kana keessa 50 gahan biizinasaanis wanni barbaachisu maal ijoolleen tun faranjii dalaguu qofaa miti hawaasni isaanii irraayis bu'aan akka jiru hawaasa kana yoo jaarree kadeemuun taane isaanis biizinasa irraa argatan isaanis beekumsa isaanii fidan kana irratti arfaaseen faanis ijoolleen wanni amma eegalan jira they are trying to create Oromo professional network professional lawyeroota ka warra business consultantiidha ka warra doktoroota ka warra injineroota ogeeyyonni Oromoodha ka keessatti wal hubatan dura dursa hunda dura kan jarri kun wal qabatee wal hirkatee matuma isaatiif guddatu sanitti aansee immoo beekumsa qaban saniin hawaasa isaanii ka tajaajilan let me suggest ammuma if you are a businessman hedduu jira how about creating an Oromo business chamber of business chamber of commerce information dalagaan eessa jirti amma yoo ati business trekking irra ka jiraatu taate nama biraatii jirata akka industry keessa jiru instead of using somebody else's company kee fayyadamuu danda'a jechuudha waan akkasii godhanii itti fayyadamuun hedduu barbaachisaadha kanatti gaa bal'ootti keenya waliin haasofna I'm not a business person beekumsa isaatillee hin beeku that bakka dhayxe hundatti gaafii siyaasaan gaafatin Oromoota I want you to be the ambassador Oromoon waa'ee business entrepreneurship dha barachuudha qabdi keessatti hirmaachuudha qabdi amma beekta waan si boonsu keessa gurbaan kun kompiitara barate change Oromoo keessa jiru osoo akka dur taate kaampaniidhaan qaxarameetii bula you have no idea how proud I was kana yookaan na himu kaampanii mataa isaa banateeti maybe namoota guddaa san job security kennuufii dhabuu danda'a garuu idiif dalagataa jira jechuudha ijoollee Oromoo qaxaraa jira jechuudha ijoollee akkanaa kana hedduu horachuu qabna bakka hundatti kanarratti dalaguun that is important sittin dhaammadha bakka deemtee hundatti ana qofaa miti kanarratti haasa'i gama kiyyaan ijoollee an beeku wajjin yeroo barbaadanitti wannummaan Oromoo faras godhuu barbaannu akkanaati yaanni akkanaa namni beekumsa qabu ka dantaa qabu akka wal argu kanarratti tajaajiluudha barbaanne jechuudha wanni gama wanni ati jette hedduu gammachiise waa godhuuf waa qabaachuu qabda namni waan qabne tawaan qabu san immoo akka itti fayyadamu hin beeyne ibiifillee ta'u namaafillee ta'u kana hedduu barbaachisa waa'ee biyya kan obboleessi biyya kaase waan yeroo hedduu gaafii Oromoo sadii durii raayisiin jedhame yeroo hedduu maali ka dura aadaan isaa sirni isaa eenyummaan isaa guutuudha ka ormaa wanni narra fe'amuuf hin jiru ka jedhu question of identity kalammata biyya tiyya irratti ilmumaan an qaradhee guddifadhe kaniin an eebbifadhe kaniin dadhabbii fi jamila isaa beeku sun na haa bulchuu baalabbaata keenyuma barbaannaa janiini qabsoo Oromooti garsu jaruma santu dhalche kabbadaa buzinesh maal inni baalabbaadhaani kabbadaa buzinesh ka qabsoo Oromoo keessa gumaacha hedduu bare Maccaa Tuulamaa keessatti keessattuu baalarraa kan dhufan bakka hundaa kan dhufan baalabbaatota warra duraa falmataa ture jechuudha falmatanii baalabbaata ta'anii beekan shuumamne gaafiin lammataa kana gaafiin sadaffaa immoo
biyya fi dirra sirna fi barbaadan hin buluudha. Sadeen kana kalee isaas ture gara fuulduraatti deemu kun hidda ta'uu bagana yaadachiisu sun hedduu barbaachisaadha. Those kind of stories need to be told. Kami ijoollee biyyaa jirtu gargaaruu dandeenya. Garas kanan reefu siin geessanii. Dura akka nama tokkootti namni tokko egaa hidhame hedduun keessan as keessa warri hidhamtanii beektan akka jirtaniif keessaa haasa'uun barbaadu. Nama hidhame wanni jeesu keessa hidhamuu isaatiif inni ulee sanii miti. Hoggaa inni hidhame jaartiinsaa ijoolleensaa haatiisaa ala raggatamuudha. Rabbii ja'a. Oromoo ja'a. Waan dandeessaniin Oromoo guddoof hin godhina nama beeytan. Ka hidhame amatatti illee haa taatu qarshii 50 illee ijoollee isaatii ergan. Osoo dandeenye gara fuulduraa yaada qabna kan godhuuf. Akka nam tokkootti illee gargaara. Sochii musliimaa kana waan jabeesse keessaa tokkoon isin hima. Akkuma ijoollee hidhamteen komiteen asii fachitti illee ijaaramtee anillee gargaaree akka yoo achi keessa warri hirmaatan yoo jiraatan. Komiteen ijaaramteeti ijoollee isaanii zik godhanii tajaajilan. Onnee itti kana jechuun jaartiinsaa hoggaa dhuftuuf Abubakar Mahammaddiiniif jaartiinsaa huqqattee rakkattee osoo hin ta'in nam warri ati falmituuf san akka inni tajaajila jettee ittiin achitti kutatee tarka ibiddi jalaa gubbaatti qabu kutatanii haala saniin deeman jechuudha. Kanaaf ijoollee ka duraa ijoollee ka goonu kana. Halammataa waan isaan hidhamaniif san bakkaan ga'u guddaan. Ijoollee halammataa ka ijoollee mataa dha'u maal akka ta'e beektanii maqaan dadda'u ijoollee hedduu ka achi keessaa amma 20-30 hidhamte kaasitti hoggaa isaan as dhufan hedduu waan hidhaan sun isaan gooterra ka hedduu mataa isaanii miidhu maal akka ta'e beektanii. Ka jaarmayoonni hogganoonni jaallan isaan qabsaanii biraa hidhaman sun hoggaa isaan amma 20 dukkana keessaanii bayan isaanii diigame bittinnaa'ee wal arrabsu wal nyaatu hoggaa argan hiraar mana hidhaatti diinni isaan godhu sanii ol ka mataa nama madeessu. Kan mataa nama madeessu osoon achi du'e kan nama goosisu wal jeequu Oromoodha, wal salphisuu Oromoodha, naafayuu Oromoodha, darrachuu Oromoodha, gantuu ta'uu Oromoodhaati. Rabbii jaa ammallee isinitti hin dhaammadha. Yoo Oromoodhaa waa godhuu ka dadhabnu taate balleessurraa if eeguun it is costless waan akka nurraan baasu jechuudha. Waan gaarii dubbachuu yoo dadhabe hamtuu dubbachuu didu arrabe dhorku wanni dadhabu hin jiru jechuudha. Oromoo tokko godhee deemuun yoo dadhabe diiguurraa eeguu danda'uun qaba jechuudha. Wal salphisu, wal qaanyeessu sanirraa yoo ka of eegan taate guddaan kana. Saniin achitti karaa shanan kun jenne kanaan karuma dandeenyen yoo ka goonuuf taate nin beekama taayyees. Taayyee waan hidhameef beeytanii bara ajaa'ibaa. Dura dhugaa nama ijoollee hoogganaa ture. Sababa saniin amas sadiidha. Amas sadi naafeeysaniiti caccabsanii naafaa bar gurbaan. Caccabsaniiti achi bahee waan ajjeesan ta'a deebi'ee mana barnootaa foofide law school keessatti. Top graduate. Maaliin jedhee Almaaram Gammadaa maa ajjeesan? Jawwee dhahuun mataa keessa jawween eenyu isin? Mataan eenyu Almaaram Gammadaati? Mataan eenyu Taayyee Danda'aati? Inni san fidee achi bahuun kanaatu isaan aarsee jechuudha. Simee tarrafa maqaleetti ajjeesaniif. Taayyee ka deebisanii ama 10 itti muraniif waa takka siyaasaa keessaa bahee nagayaan jiraata. Top student ta'uu isaa qofa. Mataa keessan qarayyoo teessan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf reefu baradhaa hoggaan jedhu kanaaf hin dubbanna. Taayyeen hoggaa hidhame taayyeen biraa isin keessaa baya. Kanaaf dulleen dheereessuu tana asumattiin goolaba. Ka ati obboleessi kiyya na gaafatte ka character assassination. Physical assassination irraa dhufne beeyta. Amaarri waan hin beeyne jira bee. Gammachuutu waan nu keessa jiru osoo beekan nun tuttuqan jedhe. Character assassination jawaar maqaa balleessuun qabsoo kana duuba deebiftiin bikka irraa dhufnee beekuu dhabuudha. Jawaar maqaan kiyya bade je'ee
isaan jala dimimmichaa isaanii deemuun seenaa beeku wallaalu Jawaar jechuudha. Aan Oromoo jechuutu Hayilamaariyaam Gammadaa ajjeechisiise. Aan Oromoo jechuutu Abdullahi Yusuf ajjeechisiise. Aan Oromoo jechuutu ilmaan anamma lakkaa'ee hin dandeenye kana they used to get assassinated. Jarri darreen kun gaafa aangoorra turan aan Oromoo jechuu keetiif they used to assassinate you. Arra wanni arrabaa fi wanni sitti iyyaniif waan humna san dhabaniif malee osoo harkatanii ilkaaniin na nyaatan. Nyaataniitis dhiiga keenya afaan keessaa qaban. Sii galee? Kaaraktara assaasinaashiniimi. Osoo rasaasni matan na qabame. If duuban deebi. Wanni hin deebineef yoo ana matan na qabanii an jalaa deebi'e isa qabu ta'a. Warri nu duraa sun adda isaanii kannaniif adda bilisummaa dhaabanii adda. Saniini nu dura dhufanii irraan tarkaanfannee as geenye. Nutis adda keenya kannineeti ijoollee nu boodaan dhuftuuf karaa saayina malee abaddan waan fedhe dhufa malee saniif duuban deebi. Hagama miidiyaa sinatti keeyse miidiyaa isaanii bira dhiyaachuu. Media isaanii kan inni dhiyaatu ogummaatiyyaani amana expert har'aas na barbaadu boruus na barbaaduu dhabanis isaantu dhaba. Maaliif miidiyaa isaanii dhiyaata beeytanii hedduu maaliif beeytanii hoggaa Jawaar Mahammad gurbaa Oromoo tokkootu hayyuu Oromoo tokkootu akkanatti jara ol ta'ee dubbata hoggaa jedhan Oromticha taltalla jirutu mucaa xiqqaa gimbi jirutu mataan isaa ol ja'a. Waa takka naan kafalan, waa takka naan godhan wanniin achirra bahuuf kaayoon qaba. Oromoon bikka jirutti exemplary ta'ee mul'achuun ijoollee nu duubaan dhuftuuf barbaachisaa waan ta'eef kana gara fuulduraalee niin godha isaan wajjin. Kana caalaa immoo Jawaar hedduun akka as bahu kan mana ormaa qofa haasa'u osoo hin ta'in kan mana fi keessatti akka mana isaatiitti yoo wattan takkaa miidiyaa Amaaraa irratti Oromoodhaan mormeen beeku never. Hoggaa murnoonni kun uumaman hunda koottuuti nuti hin taljanii naaman never hin dhabu. Wanniin mana ambaatitti afaan ambaatiin obboleessa kiyya wal mormuuf waan hin jirreef. Kanaaf mana jaarranna amma ka wal arrabsuun isoo barbaachise afaan keenyaan wal arrabsannu ka ittiin wal adabannu ka ittiin wal gorfannu ka ittiin wal barsiifannu kan isaanii ka caalu ka isaan ittiin nu akkaamsan san ka isaanii nu ittiin ukkaamsinu san jaarranna jechuu hinaaffaan nu jira xiiqiin nu jira murannoodha qabna nu bira jedha. Ka obboleessi kiyya waa'ee shaggarii dhalattee agasaasa'uun keetu ajaa'iba. Waa'ee shaggar afaan qofaa beeytanii waa'ee shaggar rogaa beeytan gosoonni achirra jiran gullalleen jenosaayidii irra godhame warri keessan yoo keessattuu dhalataa naannoo sanii taate they exterminated them. Uummata irraa dhabamsiisaniiti dachiisan maqaa jijjiiran. Obboleessi garee bochi haasayaa ture warri ummaatiyyaa gosa guutuudha tokko fincile isaan keessaa hoggaa lafarraa buqqaasan gosa guutuudha murtiin itti muramtee buqqaafamanii asii galan. Ati afaan wallaaluun nuuf wantiin hin qaanfannu bikka irra turre nu yaadachiiseeti bikka irra geenye nu boonsa malee. Kanaaf it's a legacy of what happened to us and a legacy of what we have done so far. Amata afurtama gafarra shunquqatan jaan no la amata afurtama gaallarra kaanee Oromoo taane amata afurtama ka isaan nu dhabamsiisuu ka'an deebifne
orma isaan tuffatan bira darree ka isaan sodaatan taane jechuu namni akka keetii dhufee ragaa bahuun biiriin witness akka dalaynu nu godha jechuu hinafin warri immoo isinin gorsa warri baale wallaggaa maalii keessa afaan keenya haasayaa guddanne we are lucky waan ummanni keenya naannoo sanii ta'e hin taane afaan beekanii beekuu baatanii nama keenya kaan oromoo je'ee dhufu afaanuma feeten afaan beekuu baatu qubaan walii galaa malee ifirraa hin qabina ofitti qaba lammii keessan ka Eritrea wajjin Eritrea Shabiyaa wayyaanee kamaari marra oolula marabi marabi dia Eritrea fi wayyaanee marra oolula buna bar bunni maqalee isa Adigiraat jira Eritrea jira bunni isi jimma jira bar namni buna keetirra oolulu buna keetirra abbaana godhaan waan hin taane gargaarsarraan fudhannu miti hoggaa fudhannu garuu asiin yoo nuu kannan asiin nu qabaa akka taate beekuun barbaachisa hunda caala abbuma feetirraahu gargaarsi nuu dhufu bu'aa osoo nuu kannaniihu ifumarraahu bahanii warra rabbiin eeybise ka jannata dhaquu barbaadu ta'aniitu osoo nuu kannu deemanii gargaarsi isaanii takku takka cimu tarkaanfachiisu mataa isaatiitti nama ooyiruu qabuutu ka dura qamadii facaafatee bura facaafateetu guuza yaammata guuza jigii hoggaa yaammatu jarri sun dhufeeti guureefi gootara galchaafini namni ooyiruu hin qabne ka akaafaa hin qabne maalitti guuza yaammata takka nama ofii ooyiruu hin qabne ka akaafaa hin qabne namni hoggaa guuza sii ba'u boru wampala naafa falaa jeesi baani diro nama akaafaa hin qabne ka qabaachuuf illee hin teenye ooyiruu teessan sirraa fudhachuudhaan liqaambarii dhaqaqee bira dhaqee gubboo kan nama leessitti guutan ba'u bee si galee kanaaf antaruma naa qabadhaa warri waa'ee siyaasa hedduu yaaddan abaddan yoo wanni an jeetuun kijira taate qabeetii yerra bita beeysa osoo addunyaan tun wal taatee oromoo tanaaf dirmanna jette hanga oromoo walii dirmattee ifii dirmattee falmattutti wanni takka achi nun siqu oromoo ka abbaa biyyaa godhuu danda'u ka roorroo jalaa baasuu danda'u ka humna godhuu danda'u wal ta'u wajjin falmachuu if ta'u wal danda'u akka nam tokkotti nama ta'u akka sabaatti saba ittiin boonan saba itti hinaafan saba if jaalatu ka wal jaalatu ka humna qabu saba lammiilensaa irraa fayyadamtee deebiftee fayyadoo akka taanu yoo dalagaa irratti jabaannee gama jirruun carraa'ineen alatti wanni takka jijjiiramuudha hin ta'isu warri sun ni jijjiiramti jee isinitti himuus yakka isinitti dalagu jira kanaaf hoggaa asii galtaniis yeroo hunda an ifi har'a an nama ta'uudhaaf ilmaan tiyya harvaardi galchuudhaaf haadha warraa tiyya kabajee gammachiisuudhaaf abbaa warraa tiyya nagaa kennuudhaaf maaliin dalaga irraa eegalaa takka san booda oromticha tokko akka inni nabboonu akka inni naggammadu maaliin gargaaruu danda'a maaliin gargaareen lama sadi roorroo oromoo tana keessaa baasuudhaaf akkanan tokkotti maaliin gumaacha namni an beeku immoo akka gumaachu akkamitti kakaasa ka jedhurree yoo dalaydan akkuma atuu jette dhakaan oromoodhaa konkolaatu jiran dhaabatu dafnee akka feeneen galmaan gahuu ni dandeenya kanarra naa ulfaadhaan jaa isiniin jaaladha hanga dhumaatti isinii wajjiin jira na boonsitanii waliin jiraannaa ni bilisoomnaa nagaan na jiraadha. Obboleessa keenya Jawaar hedduu galatoomii rabbiin sirraa haa jaalatu umrii nuuf dheeradhu jaalala dhugaa jidduu keessanitti haa horuu jennaadha manaa keetii fi maatii keessa wajjin